callaa Oromootiif dhiisaanis ni jira reaakshina. Hasanirra hafe riddimaan kush hanqina viidiyoo sanii yoo himuu dandeesse reaakti goota. Keessaafuu silba Leeccoo Gammachuu irratti wal geessanii akka jirtanitti wanni adda addaa irra wal geessanii sagli hajuufaa sagal irratti reaakshina godhan. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo kan chaanaalii Hayyuu Vaayin hordoftan hundi keessanuu bakka jirtan maratti nagaa fi jaalala kiyya isinaadha qabu isin jecha egaa guyyaa irraa kanaas Daboo Aartii Paartii 4 dhiibbaa reaakshina kan jiru isin qabadhe dhufe egaa reaakshina guyyaa irraa kana egaa dhugaan isinitti hima kan feetan aaraa kan feetanis na jibbaadhaan isin jaa dhugaan isin jaa reaakshina nama lamaaf dhiisa warri YouTube guututti. Isin jaga gama sagantaa teenyaatti mee waliin ichaayinu kan waa hunda isinitti himuta hamma dhuma qophii teenya nu waliin turaan affeerraa keenya viidiyoo keenya laayik godhuudhaan YouTube keenya subscribe godhuudhaan viidiyoo keenya ammallee share godhuudhaan bakka hunda akka nu geessan abdii guddaan isinirraa qaba mee gama viidiyoo sanii waliin haa dabarruun isin jaa. Egaa walitti deebinee jira kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Arraatana reaakshina jettanii namni hundi nama YouTube amma banee fi ka duraan banellee jechuudha. Galatooma baga reaakshina gootaniin isinijja garuu ammoo arraatana waa hedduun isinitti hima. Reaakshina jechuun what is reaction? Jalqaba reaakshina jechuun maal jechuudha? Reaakshina jechuun maal jechuudha? Reaakshina jechuun react jechuun waan taate kan hin beekne reaakshina gooneetanii viidiyoo hin bocalinaan isinijja kaniin isinijju. Reaakshina jettanii namni hedduun reaakshina jechuun matuma isaatutu jechuudha. Reaakshina yeroo gootan keessatti hanqina viidiyoon san qabu aartii teenya gama fuulduraatti akka Afrikaanotaatti akka addunyaatti akka nuuf guddatuuf viidiyoo san keessatti dhiibbaa badii waan hin taane effektiileen garagaraa ta'an uumaman achi keessatti adda baafnee nama saniif akka taraa olii jabaatanii viidiyoo san qabatanii nu dhufan godhuudhaaf dhiibbaa achi keessa jiru kan itti himnudha. Reaakshina yeroo goonu jechuudha. Waan achi keessa jiru waan nutti hin toliin kan itti himnudha. Gina ammoo namni hedduun reaakshina itti bashannanuufi kun ta'uu hin qabu. Reaakshina jechuun akkuma mata walii galaattu jechuudha. Effektiilee fokkottuu achi keessatti uumaman walitti qabdee jechuudha kan nama saniif dhiyeessitu. Guyyaa olii dhuftu kanarra fooyyeessii fidii jetteeni hangorsitiidha. Itti aansuudhaan viidiyoo sanillee sheer godhuudha jechuudha. Reaakshina jechuun bakka walaa galatti sheer guddaa jechuudha. Karaa kaaniinis sheer guddaa jechuudha beeksisuu fi ni ta'a nama saniif jechuudha. Akka galii inni itti baase sanillee guddoo irraa harkatuuf akka beeksisnu isa taasisaa jechuudha. Akka bakka iyyuu mul'atuuf. Gina ammoo tahee garuu reaakshina gooneettanii viidiyoo namaa ibiduu robbantanii irratti hin bashannina irra wayxanii viidiyoo hin bocalinaa viidiyoo fokkotaa hin godhina. Reaakshina jechuun bifa sirriidhaan nama lama ta'us nama tokko ta'us nagayaan jechuudha sina siraataan likkitti hanqina viidiyoo sanii himuu yoo dandeesse qofa kan reaaktii gootu viidiyoo namaa. Hanqina viidiyoo sanii kan hin beekne ati nama istuudiyoo keessa ture hin taane nama viidiyoo edit godhe hin taane sirba nama istuudiyoo gurguddaa keessa hojjetu hin taane maaltu reaaktii si goosise? Viidiyoo hin balleessinaan isin jaa ana akka kiyyatti namni isin kofla reaaktii gooneettanii wallaahi hin godhina. Keessaafuu silba Leeccoo Gammachuu irratti wal geessanii akka jirtanitti wanni adda addaa irra wal geessanii sagli hajuufaa sagal irratti reaakshina godhan. Sagli jechuun maal jechuudha? Sagli jechuun waan hin beekne reaakshina gootanii uummanni isinitti koflu jira wallaahi billaahi. Sagli barreeffamni hasagal jee reaakshina godhus nu waan argaa. Gina ammoo kun hin ta'u wallaahi firaadhi isaan isin jaa. Leeccoo Gammachuu fa'aa waantu effektii garagaraa keessatti uumame gina ammoo effektii sana nama tokko qofaatu himee jira. YouTube irra kan nama tokko qofaa himee jira. Reaakshina hin godhinaa dhiisa. Deetii hin qabdan. Dandeettii guyyaa irraa kana gin nama lama qofaaf dhiisaan isin jaa reaaktii. Nama lama qofaaf dhiisa. Nama tokkollee beekaatiin bira kaa'ee jechuudha dandeettiin illee ni danda'a jeetiin bira kaa'e. Namni lameen isin dhiiftaniif eenyu jettanii yoo na gaafattan wallaahi billaahi akka feetan jannatti aaraa feetanis na jibba. Dhaabbata carcarvaayiniif dhiisa reaaktii. Callaa Oromootiif dhiisaanis ni jaa reaakshina.
Hasanirra hafe riddimaan kush reaakshina viidiyoo sirba hafadhe inni fi callaan Oromoo. Callaa Oromoo gaanii beektan reaaktii jechuun namni akkasaa hin jiru. Wallaahi natti hin tolu tokkolleen isinillee akkasuma dirqama. Reaaktii inni godhu hanqina inni viidiyoo san keessatti waan ta'e akka isaan lamada bareechanii fidan itti hima aartii ta'ee gama fuulduraatti nuuf tarkaanfachiisa. Isin ammoo irra teessanii nu wacanii nu taphachuu no hin feenu akkas jechuudha. Callaan Oromoo bakka matuma galettuu inni silaa reaakshin Oromoo reaaktii jedhee yuutuubii tokko silaa banatee Oromoo reaaktii irratti viidiyoo reaaktii silaa nu godhe baay'ee tokko natti tolaa waan silaa. Kophatti reaakshina viidiyoo baneefi silaa. Nama dandeettii addaa qabu callaan badhoon isaan haa nu godhan reaakshina. Hasanirra hafe immoo riddimaan kush inni isin ija abbaan fedhee sanatti haraffaan fedhee sina jibba. Reaakshina hanqina viidiyoo sanii muda malee irraa wacanii irraa taphachanii bashannana beetan daawuloo godhadhaatii yoo feetan daawuloo godhadhaatii viidiyoo itti bashannanaa malee reaakshina reaaktii irratti hin bashannantan. No. Egaa hanqina sanimte yoo bashannantallee das jira. Jalqabarraa adilaa hanqa dhumaatti yoo kan itti taphatu taate faayidaa hin qabu. Aartii tarkaanfachitti hin jirtu. Hoffisu jirtaa jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya dhaamsa kiyya kana sheer godhaatii bakkayyuu biraan naaf gaha. Viidiyoo kun yoo isinitti tole laayik gochuudhaan isinitti tolu baatu dislaayik gochuudhaan biroo kutuu ni dandeessan. Chaanala keenya immoo sabskiraayib godha. Viidiyoo kana sheer godha. Bakkayyuu naaf gaha. Isinin jaa hamma viidiyoo biraatti walitti mul'isuu isinin jaalala isinin kabajaa. Bye bye.